Akkuma argaa jirtan viidiyoo keenya daawwachuun gochaa'eera. Kanaaf zendariin haala erguuf qofa miti feesbuukii irraa, tiiktookii irraa, tiwiitarii irraa, instaagiraamii irraa illee viidiyoo nuuf buusuuf nu gargaara jechuudha. Akkuma oltan hordoftoota gaammee miidiyaa irraas viidiyoo haaraatiin walitti deemnee jirra. Viidiyoo keenya irraa keessatti immoo faayidaa zendarii kan isin hin beekne tokko isinitti hima jechuudha. Namoonni baay'een zendarii haala erguuf qofa fayyadamu jechuudha. Kanaaf ani immoo faayidaa tokko isiniif hin dabala jechuudha. Faayila erguutiin ala faayidaa maalii qaba kan jedhu wal faana ilaalla jechuudha. Viidiyoo kana yeroo jalqaba keessaniin dura laayik gochuun hin dagatinaa wal gorree viidiyoo kana nama hedduu akka erguuf jechuudha. Kanaaf kallattiimaan viidiyoo keenya jalqabnaa jechuudha. Kanaaf jalqaba zendarii baranna jechuudha. Toleen uffanaa adii qabachuudhaas loonii dabarraa. Kanaaf namoonni baay'een kan fayyadaman kan beekan peejii kana qofa jechuudha. Dabarsanii footoo erguu as dabarsanii aappii erguu jechuudha. Kana malee garuu faayidaa biraa tokko isinitti hin agarsiisa jechuudha. Namoonni tokko tokko warreen dhufanillee bakka kanatti viidiyoo gara audiyootti konvertii godhanii jiru jechuudha. Garuu kanarratti faayidaa dabalataa tokko isinitti hima jechuudha. Yoo barbaadan bakka kanatti viidiyoo gara audiyootti konvertii gochuu dandeessu jechuudha. Garuu kana miti jechuudha. Kan isinitti hin agarsiisu namni isinitti agarsiisu namoota baay'eef rakkoo keessa isinii fura jechuudha. Bakka kanadha jechuudha kan isinitti hin agarsiisu yeroo baay'ee namoonni bakka kana dhufan hin ilaalan jechuudha yookaan itti fayyadamanii bakka kun garuu baay'ee bakka isin barbaachisudha jechuudha. Maaliif nu fayyada jettan yoo instaagiraamii, feesbuukii, waasaappii, tiwiitarii fi tiiktookii irraatii yoo viidiyoo buufachuu barbaadan bakka kana dhuftanii buufachuu dandeessu jechuudha. TikTokii irraallee yoo viidiyoo tokko TikTokiidhaaf isiniif buudde liinkii isaa koppii godhatanii bakka kanatti buufachuu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf feesbuukii irraatii viidiyoo tokko buuntanii ilaalla jechuudha. Kanaaf kallattiimaan gara FB'tti jechuudha. Akka argartan viidiyoo kana jira jechuudha. Jalqaba koppii godhannaa liinkii isaa koppii liinkii kan jedhu tokkona. Sana booddee gara zendarii dhufna jechuudha. Zendarii dhufneetu peesenda daawunlood kan jedhu kana kunaa jechuudha. Kana booddee ofiima isaa peestii erga godhee daawunlood nuuf godha jechuudha. Akkuma argartan viidiyoo keenya daawunlood nuuf gochaa'eera. Kanaaf zendariin haala erguuf qofa miti feesbuukii irraa, tiiktookii irraa, tiwiitarii irraa, instaagiraamii irraa illee viidiyoo nuuf buusuuf nu gargaara jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een faayidaa isaa kana baruu qabdu jechuudha. Yeroo itti yeroo zendarii fayyadamtan faayila erguuf qofa osoo hin taane bifa kanaan illee akka fayyadamtan abdiin qaba jechuudha. Viidiyoon kun namoota hedduudhaaf akka ga'u laayik gochuun dagatina. Kana malees immoo maatii keenya yoo hin taane ta'e sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun amma bootti ilaalla jechuudha. Viidiyichi deeqame akka ta'e ilaalla. Yoon banee koopiraatii ta'uu waan danda'uuf yeroo bu'u isinitti hin agarsiisa jechuudha. Erga bu'ee isinitti hin agarsiisa jechuudha. Akka argartan viidiyoo keenya nuuf bu'ee jira jechuudha. Isinis warri tiiktookii irraa viidiyoo buusuu rakkattan kanaan fayyadamtanii buufachuu dandeessu jechuudha. Feesbuukii irraallee, instaagiraamii fi waasaappii, tiwiitarii irraallee zendarii fayyadamtanii buufachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf aappiin kun amma kana isin fayyada jechuudha. Kanaaf viidiyoo biraatti nama wal agarruutti nagaan tura.